Gimbi Meccan uses Congregation Channel. Ergamichi garuu hin sodaatinaa kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinittan himoo kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Har'aa mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera, inni immoo Kiristoos Goofticha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11. Gamadi ibsan zifera fayyisam biyala fa Yesus dhalatera amanti darfudadhu baraki sifata gammachuudhaan kan guute jireenya sifata gamadi ibsan zifera fayyisam biyala fa Yesus dhalatera amanti darfudadhu baraki sifata gammachuudhaan kan guute jireenya sifata Maria bulfofte foon uffate Yesuusi gooftaan nuuf dhalate seetaanni mo'ame ifaatu nuuf ba'e gammada amantoota fayyuu keenya ga'e gammadi ibsaan ifeera fayyisam biyala fa Yesus dhalatera amanti darfudadhu baraki sifata gammachuudhaan kan guute jireenya sifata ijoollee Waaqayyoo yaa ijoollee Gooftaa kunoo nuuf dhalateera mootichi mootota ililleedhaan simannaa Gooftaa arganneerra olii kan nuuf ergame Waaqayyo babeera gammadi ibsaan ifeera fayyisam biyala fa Yesus dhalatera amanti darfudadhu baraki sifata gammachuudhaan kan guute jireenya sifata cubbuu biyya lafaatiin babbanne kan turre wanta qabannu dhabne olii gadi jirre Waaqayyo jiraatani ilma isaa nuuf erge uffee ifatti baane iji keenyan arge gammadi ibsaan ifeera fayyisam biyala fa Yesus dhalatera amanti
fudhadhu ba'aa keessa baata gammachuudhaan kan guute jireenya si fudhata gammaadi ibsaan si ifeera fayyisaan biyya lafaa Yesuus dhalateera amantiidhaan fudhadhu ba'aa keessa baata gammachuudhaan kan guute